السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتو تابي خبجمتو تجالتم تو تقالي وين المرام وخم بي خيسا في بي ألا جرتن بات خيسنو أران تنقا أكو ملالتني جرتن نجينا تنواركم خنا ما لفين قبل دي سين رفي تنيو خنا قافة تنتاتي challenge adda sangata gaafi deebii irratti challenge wal galuudhaa fi kan isa qabadhee isin dhufadhe kanaaf gaafi fi deebii isinis gaa isaa wajjin waa isi deeggartanu deebii isaa wajjin koomentii irra haa wajjin itti funutaa gaafii takkaaf lamame haa isa gaafadhee walitti deebinutaa kanaaf turtiin keessan wajjin haa ta'u hanga dhuma viidiyoo keenyatti kanaaf gaa namoonni viidiyoo teenya jalqaba irratti daawwachuu dhuftan laayik godhuudhaan akka eegaltan kanneen ammoo maatii teenya taatanii sheer godhuudhaan kan chaanala keenya faayidaa taatan sabskaraab godhuudhaan akka nu wajjin turtan isin gaafadha. Kallattoommaan gara gaafii isin dabarsaa gaafin duratti immoo obboleessa keenya wal barreetiin gara gaafii isin dabarsaa isaa wajjin turti gaarii mee jalqaba irratti maqaan kee eenyu daawwattoota keenyaa salaamtaa jettee isaanii wal barte gara gaafii deebii dabarra. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دوران درسي سلامتات جلا خاسي أكتبت أردوتو الناس سلامتات كيرتين غرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جا أكتبت جانم باك جلين بلال بدري نجامة أكتبت أكمل سلام بليسا نجى هدول دبتش مربانة أكتبت أما خارق أوبي دنيا تسند بسن هيه سلامتا isin rakare wal bartaniini gara gaafii kallattumaan dabarra gaafiin isin jalqabaa gaafanni kallattumaan gara gaafii dabarra gaafii jalqabaan gaarra isaaf qabadheetiin dhihadhe ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam namni isaan guyyaa lola uhud ajjiisan eenyuu jaamti مات إرادي ميقدك ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam namni isaan guyyaa lola uhud ajjiisan eenyuu jaamti filannoo qabdi أيه filannoon isiidha أيه filannoon aan ubeyyi ibnu kalaf filannoon baan umayyaa ibnu kalaf filannoon caan abu jahal filannoon daan ka'ab ibnu ashraf باء in arkan أيه hayyee gaafii tan in arkanne kallattumaan gara gaafii lammaffaa dabarraa أيه nu wajjin turti gaarii gaafii lammaffaan kanatti أيه saxabaan guyyaa du'a isaa arshii rabbii sochoote eenyuu jaamti kanaas filannoo qaba أيه sigalee gaafin أيه نقل saxabaan guyyaa du'a isaa arshii rabbii sochoote eenyu jaama أيه tokkoffaan aan hamza ibn abdul muttalib أيه lammaffaan sa'ad ibn muaz أيه sadaffaan umar ibn katta باء سعد بن الماس arkatee jirta takkitti tana obboleessa keenya gaa takkitti gaafii lama keessa takka arkatee jira mee gara ta'etti atuun dabarra gaafiin sitti faadha akkanatti salaanni yeroo jalqabaatiif jechuudha ergamaa keenya irra sallallahu alaihi wasallami dirqama godhame salaata kam jetti filannoon aan salaata casrii أيه filannoon baan salaata witirii filannoon caan salaata zuhrii jetti جا صلاة الزغري لنا فقادا الله أكبر أركتي جرتا خناف قافي صديقيسا لما ديبست جرتا قرأت تانت دورا مرسالة من أيه أيه قافي تانتو يجولي الرسول صلى الله عليه وسلم تنكدي رد عليه ميقيت أيه أن قد يرى لل جا أركتي جرتا إفما فرق في لو جلاسين لنجرو هركات عافي خناف قافي أفريقيا تكاد أبي سديد بسجرا يروح ما قبر آسف قبة أجرا إن شاء الله إن شاء الله درجما توف ديما خرج قافي شنفات دبرة أيه قافي شرفان مزجيني رسول صلى الله عليه وسلم كبجمان يوم إجارة ميجا أيه قوني في لنونكف فين نقول يوم جارمي إذا إنه أكذا ديف سندن دنيا خناف قافي جها خيسا قابي بلا بكنا وزي كلت بانجرتي تنز برا بكم سندن دامو قافي جها خيسا لما أبودان إلى قام أفرد دي بالسودان تورر جرا خناف قرتي تنز قافين تربى فعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم إيجي إرجمني بودا يجول لي ديرا ميك أرجتني جتي أيه لما أركتني أيه لمان إبراهيم في عبد الله ما شاء الله الحمد الله أكبر ديف ستيج جرتا قافي ميكفا
Gaafii torbaffaa. Gaafii toroffaadha kan amma gaafatamte gara gaafii saddeettaffaa dabar. Gaafiin saddeettaffaan akkanatti Khadiijaan niitii Rasuulaa sallallahu alaihi wasallam yoom duuteetti? Hijiraa ganna sadaffaa duute moosa. Baatii Ramadaana. Baatii Ramadaana hijiraa baatii Ramadaana. Baatii sadaffaa. Ganna sadaffaa. Kana saniifuu wal jideebsine cinaa qabnaa wajji qabnaa cinaa kanneenaa fi cinaa fudhachuu qabaas gara gaafii biratti bara. Meeqaan dhabeera? Saddeeqee isaan abbaa meeqaan dhabeera? Cinaasi kan inni bara. Ani kun guddaa kana akkamitti eegsiin dilloo walumatti dandeessaa? Waa maraafuu. Egaa kabajamtootaa fi jaallattoota keenya guyyaa har'aa gaafii deebii isin qabadhee dhiyaanne kaasirra golamnu ta'a. Warreen ilaa hanga ammatti nu daawwachaa nu wajjin bashannanaa nu wajjin gaafii deebii teenya godhaa ilaa hanga ammatti turtan baay'ee galatooma isin jenna. Warroon yeroo jalqabaatiif viidiyoo tana laayikii godhuudhaan akkasumas sheer godhuudhaan kan maatii tanaaf haaraa taatan sabskaraayib godhuudhaan yeroo hunda akka nu cinaa dhaabbattan nu hordoftan chaanaala keenya wal cinaa dhaabbanne haa guddisnu isin jenna. Chaanaal Dabbaala Maltiimiidiyaa jedhurraa kan isiniif dabraa ture ilaa hanga ammaatti obboleessa keenya wajjin ganaaf gaa sagantaalee ajaa'iba bashannansiisoo barsiisoo fuulduratti qabannee isin hanga dhiyaannutti. Wassalaamu alaikum.